Oromo TV. Jirra jirtu akkam jirtan harka fuune daawwattoota TV Oromoodha akkuma beekamutti sagantaa teenya torbaanii qabannee jirra. Sagantaa teenya tanarraa keessatti wanni isin qabannee dhufne keessummaa lama tan addaa tawaa'ee Oromoo keessatti fi muuziqaa Oromoo keessatti gumaachaa fi qooda guddaa qaban yookaanis ijoolleen tun gabaabamattuu qubee generation jaamtee tan beekamtu wallee isaan wallisanii fi akkasumas maal fuula duraaf godhuu deemanii fi qoonni isaanii too maal fakkaata akkuma beekamutti sagantaa teenya tanaa wajjin yeroo teessan nu wajjin fudhattanii akka nu wajjin turtan abdii isinirraa qabna hangasittu turtii gaarii amma kara muuziqaatti aanutti isin dabarsinaa walumaan haa turru.
Egaa daawwattoota TV Oromoodhaa irra deebinee akkam oltan isiniin jecha akkuma beekamutti keessummaa keenya qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan teenya tanarraattis Rastamii fi Ayyaantu yookaanis Ayyuu jedhamti. Ijoolleen tun akkuma beekamu qubee jenereeshina waan haaraa ogummaa fi qooda hawaasa Oromoo muuziqaa Oromoo keessa qabanirraa isaan gaafanna. Tanaafuu nuti dhiyaadhaa isiniin jenna. Dura Rastam baga isilachuutu asirratti TV Oromoo irratti kabajaadhaan nu argamtan isiniin jenna. Galatooma. Kunis akkasuma galatoomaan ofeeruu keessaniif. Kanatti aansee mee dura waa'ee keessanillee haasawaatiin jira. Tanaafuu sirraa'in eegalaa muuziqaa eegaluu kee dura maaltu muuziqatti si kakaasee oguu eegaltu yoo nu ibsite yookaan daawwattoota keenyaaf? Basically muuziqaa ani eessuma kiyyaa muuziqaa taphata dhiiga keessa ni jira. Ijoollummaarraa waa'ee isaa dhaggeeffachuun ture adoon jiru iskuula keessatti gaafsa akkasii galee jaa hanqa kiyyaa fi haanoo ta'utu agaree achirraayin hawwiin muuziqaa taphachuullee narra eegalame si galee muuziqaa kanas maybe toraanaa umurii 10 dara guyyaa suniin eegalee achumarraa gaafa itti fufee har'a waan haaraan as bahaa jira jechuudha hawaasa Oromoo keenya kanaaf. Okay, gaariidha. Haa ta'u kanatti aansee akkasumatti Ayyaantu haa ta'u addunyaa muuziqaa kanatti siida'u wanni si kakaase maali? Akkuma inni himetti innis dubbeensaa obbo Elamoo Alii wallisaa beekamaan akkasumatti teessuma ta'aafi atillee abbaan kee obbo Toofiq Sheekh Ahmad akkasumatti uummanni Oromoo hedduun ni beektan wallee geeraa Oromoo neeshin jettu keessatti hedduu beekamaa ture. Isinis akkasumatti abbaa siitirraa waan ka'ee yookaanis yaada qabdumee sana yoo wajjin gaafannaati waan muuziqa siidee fi akkaataa abbaa keetii wajjin hariiroo yookaan rileeshnshiippii waliin qabdan muuziqaa keessatti qoonni ni jira. Ni jira. Anaa xiqqoo amata sadiitiin wallisuu eegalee abbaan kiyyaas akka beekanitti wallisaa beekamaadha. Muuziqaa Oromoo kana inni waan wallisuuf intalti as aadaa haa jabeessitu jee ijoolleetiin eegalee jechuudha. Muuziqaan akkuma Rastam jetti dhiiga keessa na jira. Sagalee qabnuu fi waan qabnuuti isinii dhiyeessina waan qabnu. Gaariidha. Gaafa dura eegattu garuu waggaa meeqa turteeti? Ama sadii. Ama sadii eegattee jechuudha. Ilaan gammaatti jirta. Dhiifama umriin kee meeqa amma? 20 kan seena isiniina. 20 okay. Isilachiitu kun akkuma beekamu gaa muuziqaarraa qooda yeroo dheeraa qabdanii walleen teessan ta'ammaa wallee Oromoo tan biraati hojii wanni adda godhaa xiqqashoo raappiis ni gootanii san keessa fuula duraafoo leevila yookaan sadarkaan isinitti fudhachuu deemta fuula dura agarsiisuu deemta maal faa fakkaata wanni biraa akka godhuu feeta yoo jiraate fuula duraaf. Muuziqaan nuti goonu waan namarraa adda odoon taane aadaa teenyaa seenirraanfannu jenereeshin ammaatiin akka ijoolleen nu wajjii relation qabaatanii muuziqaan galanii fi akka isaan itti nu wajji dhiyaachuu danda'anitti istaayila biraattis ni baasna kan aadaattis ni qabna jechuudha. So akkuma isin jettetti basically wanni nuti godhuuf yaada qabnu sagalee aadaa keenyaas jabeessaa kana achirraan biyya alaa kana keessa jirra sagalee muuziqaa akka uummata warra nu dura jiru isaanii wajji wal qixxeessaa akka addaa takkatti baasaa sagalee. For example, amma akka hip hop, rap kanas godha afaanuma keenyaan afaan ingilisiitis wal keessa laaqaa akkasumatti wallee aadaa keenyaatis ajaa'ibaa kana gabbaasaa kana irratti tattaafachuu jirra jechuudha. So featureidhaaf ati
muuziquma Oromoo kanaawu babal'isnee guguddisnee sigalee bikaraa dhufne odoon adoon irraanfannee irraanfannee sadarkaa biraarratti kaayuudhaaf yaada qabnaa jechuudha kaayyoon teenyalleen sunii. dhugumatti yaada bareedaa qabdan akkasumatti isin dhaloota haaraa keessaafuu qubee generation jaamtan uummata Oromootiif waan gaarii dhaloota dhufuufillee fakkii ta'aa deemtan uummanni Oromootis akkasuma abdii guddaa isinirraa qabaachaa jira fuula duraafillee isin eeyna haa ta'u wallee haaree baastee jirtana fakkaata wallee haaree isinirraa yoo nu haasofte. yaa amma wallee haaraa CD baasaan baasii jedhu karaa jiru jira. CD kanarratti muuziquma eeynaa adda addaa kana sigalee bakka takka argamne akka kolleekshinaa godhee sigalee ijoollee biyya adda addaarraa warra wallisoota ijoollee babbeekamtu young generation warra amma lafarraa ka'ee warra duruu nu duratti jiru kan hunda itti nannaqee waan ajaa'ibaatiin gaddeemu jira sigalee amata kanaaf. amma for example walleelee ijoollee amma fiicharii keessa taaterraa ayyaantuu keessaa tokko guddoo akkasumatti micoo isumatti yaallee haaree amma kun amata kana wallee keessatti leensaa elemoo alii akkasumatti taanee ibsaa elemoo alii akkasumatti taanee iskandamaadam haaruun akkasumatti taanee micoo haaree tokko jira amma Torontoo keessa khafraa keessa galee raapii ingilisiidhaan 50 jaaniini maqaa biraallee 50 jaaniini akkasumatti lakkoofsin dhumu afaan Oromootis raapii khafraa sagalee namoonni dhaqqabne akka baakku shakkisaa gruupiin hedduudha jechuudha sagalee guutanii jiran akka baakku shakkisaa jira mucaa paanarii kiyya Khadiiroo jira Khoojigoon jiru isa big boy Mujiidee ati waan ajaa'ibaatu isinii karaa kana karaa fuula duraaf gruupiin hedduu jira jechuudha hedduu jira sagalee shamarranoo leensumaa fi ayyaantuu malee fuula duraaf eenyu fa'aa hojjaa nama hedduu idaachuu ni feena jechuun namni gruupii keessa walitti dhufe nama lama qofa odoon tahin taalentiin namu gruupii keenya keessa qabu namu waan adda addaa fida waan adda addaa taanyo raapii goote taanyo walliste lameenuu ni goote jechuudha malee nuti walitti xiqqeessutti hin jiru jechuudha kan raapuma qofa fookas hin goonu lakkee so waan adda addaa namu amma gizee dhufu wanni isaan godhaniif nama kanaan hojii adda kunis adda sigalee hundinuu Hobaa gizee dhufee walii wannate waan yuunikii takka taa'aa jechuudha waan differentii sigalee waan ammaan duree hawaasa keenya keessatti hin argamne sigalee. Keenya ammas gruupiin kan wallisuus karaap godhus namni genre takkatti fudhatu qofa hin jiru jechuudha. Ta wallistuus raapii ni gooti ta raap gootus ni wallisti namuu staayila adda addaa fidee gruupiin keenya jechuun waan walirraa irrisuu odoon taane waliif idaanaa jechuudha gizee walii dhufne waan yuunikii. namu qooda isaa namu qooda qobaa fideeti waan ajaa'ibaa fudhatamaa sigalee waan hedduu bareedu gurratti illee tolu sun godhu jira jechuudha keenyas universal sigalee san gaariidha ammaaf bireeka xiqqaa tokko fudhannee isinit deebinaa hanga
irra deebinee akkam jirtan isinin jechaa daawwattoota TV Oromoo baga nagaan nu eeddan karaa sagantaa teenyaatti achi dabarraa wanni godhaa jirrus gaafiif deebii wallisoota Oromoo haaraya qubee jenereeshinaa wajjinii kunis gaafin xiyyatammaa akkasumatti ayyaantuufin dhiyeessuuf barbaade ayyaantu walleetee tagaafa dura eegaltu wallistee fi maal dura akka kaatee walleessa wallistee ammallee osoo daawwattoota keenyaaf laafii nu jette feenaa akkasuma wal duraa boodaan itti fufe. Walleen dura wallisee kan baaqiyyaatu na leenjisee walleessanittis Abaa si leenca baroodee Oromoodhaaf siitu hadoodee diinni si garraanni gadoodee waa nama callaa takka hubannee roorrifamaadhaa numan jiraannee if bilisoomsuuf malli nu harkaa hidda gabrummaa buqqisuu bakkaa. Galatoomaatileen wallee hedduu nama kakaasaati. Wanni ajaa'ibaa waa'ee ayyaantuu ilaalchisee biyya kana dhalattee afaan Oromoo akkanatti haasa'uu siitii fi aadaa Oromootillee gad hin dhiisne akkasumas walleen isin wallistus kun hawwii gurguddoo Oromoo keessa nama kakaasaa. Wanni ajaa'iba natti ta'u akkana aadaa tana qabaattee wallee Oromootillee fookas godhuu kee faamilii irraa dhufuu keeniin ittiin amana akkasumas fedhii yoo ati akka hangamta akka fedhii qabda. Hedduu jechuun haadha abbaan keenya obboleettiin irra xiqqoo leemaan tajaajilin hin qaba. Aadaa teenyaa fi saba keenya jechuun biyyatti hin barraan ummaatii yaana barsiisa mana keessa aadaa ganda hundaa Oromoo keessa jira kan Arsii kan Walloo hunda na barsiistee jirti jechuudha. Daansii qofa osoo hin ta'in muuziqaas ni dhageenya. Isaan lameenuu warra Oromoo jabeessu ijoolleen teenyaas akka hin banne jaanii nu barsiisanii jechuudha. Nu lameenuu asit dhalannee aadaa teenya asit dhalannullee faranjiin taane at the end of the day Oromuma. So hanu gammadanii fenneen ta'an waa hundarra muuziqaa faranjii yoo taane bikaan irraa dhufuu fi namummaa kiyyaatu na gammachiisa. Muuziqaa Oromoo kan nu lameenis hawwisoo keessa jirra. Ijoollee jaha bareedduu Oromoo kanadaa hawwisoo qabna. Bareedduu Oromoo kajaaniin shankifeenis warra keenya guutuu akka jiran wallisaadha. Hedduu bareedaadha warra keessanillee akkasuma dhugaan sabboontoota rabbiin umrii isaanii haa dheeressu keessattuu abbaan kee qooda gurguddaa qaba. Abbaa kee qofa osoo hin tahin ummaan kiyyaas waan hawwisoo kana keessa ni jirti. Shankifeenis akaakuu kiyya. Saalihaanis firatiyya. Warra keenya akka jirutti karaa abbaa kiyyaatiin wallisaan nu hedduudha.
Dhugumatti ijoollee Oromoo shamarran keessattuu dhaloota dhufuufillee warra as dhalateefis hedduu akkasumatti role model yookaan ideal taataa fi tanaafuu uummanni biraatilleen akka gorsa irraa fudhatanii ijoollee isaanii karaa Oromoo aadaa Oromoo irra gurguddisan hawwii qabaachaa akkasumas Rastam mee ati waa'ee Kanadaa baasaan baasii fi akkasumas Oza leebila moo gruupi moo akkamii addaa yoo baasteef daawwattoota keenyaaf fi maalirra akka jiran jarri kaanoo. Okay, amma baasaan baasiin gruupii amma Ameerikaa keessatti argame jechuun uumame takka. Ozaapiinis gruupii Kaanadaa keessatti argame gruupii lama jechuudha. Lameen kana walitti fiduudhaan Ozaap record leebilii eegalee ammas eegalee sunirraa kan babal'isu jira jechuudha. So amma leebilii kanaatu lameen walitti fidaa amma Ozaapii Kaanadaa fi baasaan baasii Ameerikaa eegalee. Ozaapiinis faamilii kunis faamilii eegalee amma nu lameenis faamilii guddaadha. Faamilii gurguddaa lameen jechuudha eegalee Ameerikaa fi Kaanaadaatti. Hedduudha gaariidha. Keessattuu isin lachuutu kaanis Ameerikaa Kanadaa wal bira dhufneetti waan adda addaa guruudhaan eegalee muuziqaa Oromoo kana guddisuudhaan. Nu lameenuu kaayoo takka qabna eegalee kaayoon keenya muuziqaa Oromoo kana babal'isuu gurguddisuu sadarkaa lammeessaa irra geessuudhaa fi tattaafachuu jirra jechuudha. So walitti dhufnee wallee ajaa'ibaa wajji dalagnee jirra jechuudha. Amma CD baasaan baasii samara kana gad dhufuuf deemu kanarratti waan ajaa'ibaa dalagneeti uummata keenyaaf samara kanaaf qopheessaa jirra jechuudha eegalee. Okay, waan bareedaadha. Keessattuu isinis gruupii akkana raappii fi akkasumas ingiliziilee ni gootan keessa kanaa wajjin fookas waa'ee Oromoo irratti taatanii poozitiivii waan qabu tokko qabatama gaarii uummata Oromootiif fuula duraafillee qabu irratti mijjooytanii akkana qindeessitanii dalaguu keessaniif hedduu isinii gammanna akka ijoollee biraa takka takka taasisa dhalatte negatiifaa warra yaadduu vaayolensii fi kana kanatti uummata hirmaata osoo hin ta'in isin qoonni qabdan guutumattuu hawaasaafillee bareeda isiniifillee bareeda namni biraatillee akkasuma isin ilaallachuu danda'a ammallee daawwattoota keenya akkuma beekamutti bireeka xiqqaa tokko fudhannee isinitti daawwattoota keenya bagana gaannu eeddan kunoo deebinee sagantaa teenya walumaa galatti gama xumuraatis dhiyaanne kanatti aansinee sagantaa hanga qabnu wajjin akka nu wajjin turtan abdii qabaachaa karaa sagantaa teenyaatti achi dabarraa mee akkuma beekamutti gaafiin tiyyata lamadaa ammaas Rastamii wajjin eegala. Rastam sagalee teetillee maali nu dhageessisu uummanni ijoolleen ka jiraatu na fakkaata akkami haa ta'u wallee wallistu keessaa attamnu wallisuu feetaarra. Amma wallee wallisu keessaa wallee teeta kaa jira feebra. Qashallee nu jette. Sagalee kaniin dura wallee barreessita karraa jira. Jaalatamaadha wallee kanaa nuyi hin jaalanne. Wallee kana akkuma beektanitti warri wallee sun dhageessan naannoo Ameerikaa kana biyyallee seena jedhanii sagalee Kaanadaa fi Ameerikaa naannoo kana hundattuu wal ga'ee jira. Wallee shaggooyyee kilaasii ajaa'ibaa kana eegalee. Okay, shaggooyyee keessaa qabdi. Shaggooyyeedha walleen isii. Wallee kanallee gaafa takka akka isteekaa jaallitii yaa naqabee eegalee akka ajaa'ibaa na seente akka malee eegalee. Okay, background mana galeetti ajaa'ib istooriin siituu gaati maal jensi yoo istooriin isaa dheeraadhaa jechuudha eegalee. So walleen suni yaatan onneeti yeseentee jaa. Okay. Wallee shaggooyyee kilaasikiidha. Mee akkana fakkaatti gaa xiqqoon isinii ja'a. Yaatan onneeti yeseente yaata qalbiiti yaafoote lubbuun tosi jaalatte ansi malee naan jette. Matoon dureen isinii dhawa. Wallee kana gaa beekulleen ooltanii ni beektan fakkaata. Tanaafuu look out for sagalee karaarra jira. Rahaa keessan fudhadhaa. Keessattuu ijoolleen hedduu dargaggoo Oromoo tan ammaa wallee dhaloota biraa kan warra biyya kanaa jala deemuu nu feesisu walleen teenyeefiifuu waa hedduu qabdi jechuudha amma sadarkaa adda addaatiin dhiyaattee shaggooyyee haa taatu akkasumas raappii afaan Oromootiin wallee wallisoonni Oromoo dur wallisanis akkasitti fakkaattee keessattuu isaan sadarkaa biraatti fuudhanii asiin geenii jechuudha leevila jijjiiranii jechuudha waan next take to next level jaansan fa'aa isaan biraa dhageenyaa waa hundaafuu bagaa isin nu argamtan kabajaa teenya eeddanii dhufuu keessaniif nutilleen hedduu akkasumatti thankful kanumaa waliin sagantaa teenya tanarraa asirratti xumurraa sagantaa torbaan dhufuu keessatti akkasumas baakoo shakkisaa keessummaa keenya ka guyyaa sanii nu ta'a hangasittuu turtii gaarii isaaniif hin gadhiisa.
برنوتا خجوخا أبوال بران قولي مثل جنة أيانتو جلافودي برنوتا أماس برنوتا تانتا هوكابا خيان أوروموتا وهي شتا تميرا ويلو شابي شامبرا برد أوروميا ويجنني سيبرا لو شمكالا أرغويتو أكرهانا فيفيوتو خوتو سمبانا سمالي إنينا أنا بريتو لو شمكالا أرغويتو أكرهانا فيفيوتو خوتو سمبانا سمالي إنينا أنا بريتو لو شمكالا أرغويتو إنينا أنا فيفيوتو خوتو سمبانا سمالي إنينا أنا بريتو تيجي سفارسا يروسي نجر سفين هيرارسا يروسي أركوس سفين ويسا يرونسي يا مساتينا دقيسا شهدوفتين بيرتيسا أسوني خيط الله قلبي ويسا تناجت أمبري يا بريتو تيجي سفارسا Oromo TV Galatoom Fanna Galatoom Akachasi Khan Nukhanitani interview Ajaiba Nukhanitan. We had a good time. Takiti Sinit Damnu from O's Up, the First Lady Ayu Veitan to Mr. Basam Basi, Rasta P, Yombe Nagana Veitan. Galatoma Sinijanna. Stay tuned. We got big things. Galatoma TV Oromo Minnesota. Peace. نمو بكير تنتي تورونتو ربيع في تخجت تنتي الدنيا قلتو أوزا باسمباسي خرخران ومبردان سني قباسنا سيدي هاري بوس كوا قبادا خرارة جرى سامرا خنا وعم بقدا سني كمنا سامرا خنا Oromo TV Oromo TV wala bumma asaba afuwa abdida jiratu irreen saba wala bumma asaba afuwa abdida jiratu irreen saba akkasitti beeki agaachana Oromoo Karoli jasaba si beeki wabo Manchasa gabrumma fida bilisumma jirreeronduma wabo jechunuma akkasitti beeki agaachana Oromoo Karoli jasaba si beeki wabo Manchasa gabrumma fida bilisumma jirreeronduma wabo jechunuma jirreeronduma wabo jechunuma bilisumma sabaaf waboon abdiidha jiraatu irreen sabaa itti cabee itti baqee agartuu koos itti dhabee dhala dhuftuuf daandii saaqee yoo mijjeesse maal qabaa osoon qabuu humna jabaa itti cabee itti baqee agartuu koos itti dhabee dhala dhuftuuf daandii saaqee yoo mijjeesse maal qabaa osoon qabuu humna jabaa dhala dhuftuuf daandii saaqee yoo mijjeesse maal qabaa osoon qabuu humna jabaa yoon du'ees biyyeen na nyaata maali bu'aansa yoolole humna kiyya sabaan taane aarsa gumaa baasuuf yooniin carraayne fayyaa soon qabu maali madhaa jira jeeka gootaan dhaadadhu maali madhaa jira jeeka gootaan dhaadadhu sabaaf ta'uu baannaan maali bu'aan koo ta'uu baannaan maali bu'aan koo biyyaaf ta'uu baannaan maali bu'aan koo ta'uu baannaan
maali bu'aan koo dhiigaan malee fayyuu kulkulli madaa onnee dhiigaan gumaa baafaan nutis onneen dhabne hanga yoon kolkollaa sammuu sabaan taane barayyuu dhiitamuur maali yoo dhabamne dhiigaan malee fayyuu kulkulli madaa onnee dhiigaan gumaa baafaan nutis onneen dhabne hanga yoon kolkollaa sammuu sabaa yaanne barayyuu dhiitamuur maali yoo dhabamne barayyuu dhiitamuur maali yoo dhabamne ta'uu baannaan maali bu'aansa ta'uu baannaan maali bu'aansa sabaaf ta'uu baannaan maali bu'aansa fedhiin keenya hunduu bilisummaa kaayyoon keenya balleessuuf gabrummaa kanaaf yoomillee haa qabaannu tokkummaa fedhiin keenya hunduu bilisummaa kaayyoon keenya balleessuuf gabrummaa kanaaf yoomillee haa qabaannu tokkummaa kanaaf yoomillee haa dagaagu jaallummaa haa qabaannu haa qabaannu haa qabaannu tokkummaa haa dagaagu haa dagaagu haa dagaagu jaallummaa fedhii biraan qabnu bilisummaa malee waliin deemuu qabna hunduu walii galee Oromoon tokkummaan milkiinuu nu tole caayaan keenya tokko injiguu yoomillee ofirraa eegnu diina keessaaf alaa lammatan taanu akarcaa baala tokkummaan cimne saba keenyaaf lollaa bilisummaa keenyaaf kanaatu nu uffala lubbuun duun ergan oolle biyya ofiitiif duwwayyaa lafee keenyaatti cabsine awwala boomtu Oromiyaa lubbuun duun ergan oolle biyya ofiitiif duwwayyaa lafee keenyaatti cabsine abilisoomtu Oromiyaa seenaa saba gaarii nootiin balleessinu dardaraaf shamarran kaa'amee martinu har'aaf kennine sabaaf falminu jireenya gadadoo dhalaan dabarsinu seenaa saba gaarii nootiin balleessinu dardaraaf shamarran kaa'amee martinu har'aaf kennine sabaaf falminu jireenya gadadoo dhalaan dabarsinu baay'eedhaatu jira kan abdii fuulduraa itti dukkanoofte osoo aduun guyyaa laftiifaa jirtu itti dukkanoofte eegaa yaa dargaggoo meeqamittiin raftaa ciisa kee tolfatte eegaa yaa shamarran meeqamittiin raftaa ciisa kee tolfatte hubadhaa saba koo gochaa ta'aa jiru badii ragaan qabneef du'a faanu muru Oromoo filanii hidhaatti maaf guuru sodaa qabannurraa eenyumtu haa baru lakkaawameen dhumu maraateeraa ta'e kan sammuun tuqame bofaa wajjiin hidhuu saba koo iraarsuuf itti karoorfame lakkaawameen dhumu maraateeraa ta'e kan sammuun tuqame lakkaawameen dhumu maraateeraa ta'e kan sammuun